community for so long. I'd like to invite Tashite Wako to present this special gift to our Senator, Senator John Hoffman. Senator John Hoffman. It says Exceptional Oromo Friend Award presented to Senator John Hoffman. Thank you. Thank you. Gentle! 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 Thank you. I'm absolutely, thank you. From the time 2013, I was on the steps of the Capitol in 2013 when there's a bunch of people that were hanging out for the weekend, sleeping, protesting, peacefully protesting. I'm going to keep telling the story because you can never not tell the story. We must never forget, we must always tell the story. And what I had found out was that some youth were protesting, peacefully protesting, right? I'm going to keep telling the story. If you guys are sick of me telling the story, then I'll just go out the door. But I'm not going to do that. Because I have a microphone, and you need to hear this, right? And Tashiti said, John, believe it or not, these kids were peacefully protesting because their soccer stadium was going to get torn down. You remember this story? What did the Ethiopian government do? They shot these kids. Those were my wife's and I's kids. That was our daughter. That was our son. These were our families. And as an immigrant of a grandfather who experienced that in Odessa, I couldn't just sit by and say, this is okay anymore, right? And so this means a lot to me because we can only get peace if we have justice. We gotta have justice, we gotta have peace. And the only way to do that is we gotta keep educating people to never forget the story about why we do what we do. And that's because we want human rights. It is so nice to put a face to a name, YouTube. Dr. Abdallah, Dahabi Abdallah from Colorado told me of what was going on with you. And it's now you're here, and I knew you. It's like I knew you from yesterday, right? And it's like, what can we do to make sure we never forget? Support this cultural, support the arts, support what's going on, support what you got. When a first generation family, and their kids, third generation, usually like, nah, I'm not going to learn this language, right? They're learning it, and they're also living what's there. To see the youth that make these outfits that are there is just absolutely beautiful. And Yvette, I hear, is going to have one made for her now. So that's like one of those things. So thank you, Mataha. I'm grateful for our friendship. I'm grateful for our love. I love you. I do. This is my life. Thank you. Thank you. Thank you, Senator John. Senator. Thank you. You deserve more than that. A special Oromo Friend Award means a lot. You deserve it. Now, I'd like to welcome Dr. Obsa Hassan to the stage and present the next award to one of the special, selfless, caring person that does a lot, not just in Minnesota, does elsewhere, impact someone, give a hope to someone. Please help me welcoming Taisho Tufa.
Hamdena Kenafi. Tesho is not just a businessman. He has a children too. Always, when the community need him, he's always there. When somebody need help, he's always there. When an institution need help, he's always there. Thank you, thank you. We are so grateful to have you in this room, and thank you again. God bless. I would like to invite my Senator Carlson, to come to the stage and present the next award to one of our great Oromo community leader who made a difference in many ways and impact Oromos in many ways here and abroad too. Please help me welcoming our leader, our brother, our friend, Teshite Wako to the stage. Yeah, that's it. I'm sorry, I made a mistake. I made a mistake. I'd like to welcome one of the person that make, sometimes when you are happy you make a mistake, right? That is what happened. I'm very happy. I'd like to welcome a person that makes a difference here and abroad. For the last 18 years, imagine, 18 years, supporting very poor family member, girls especially, who do not have any access for anything, and just surviving. Please welcome Mr. Hai Wadajo to the stage. She helped in the last 20, almost 18 years, over 600 children. 600 children. A single person can make a difference like that. Teshite deserves much better, but we thank you him for his service, selfless, caring man who make a difference among others. Teshite Wako is outstanding leader. Thank you. Thank you, Senator. Galatum. Hamile kanna hamile kusa hamile kusa hamile kanna hamile. Saganda kanya katyanu namoota lama jabo badhaafamtoota warra umrii guutuu badhaasa umrii guutuu jennee qopheessinettidha. Namoota waggaa 25 ol hawaasa kana tajaajilaa bahan. Badhaafni har'aaf waggaa 5 irraa jalqabee haga 25-30tti warra hawaasa kana tajaajilaa turan. Badhaasuu fi san keessaa namoota lama ni qabna. Miseensa qeerroo ganamaa fa'aa qabsoo Oromoo jalqabuu irratti warra ture achirraa sagantaa reediyoo TV dabarsuudhaan yeroo dheeraa warra dabarsee jira. Isaan sana asitti badhaasna namoota lama qabna. Lifetime awwaardii jaalgirmaan isaan san beeksisee san booda namoota badhaasan uffata isin gamootti itti afeeraa jaalgirmaa fi waltajjii. Hamilee kannaaf. So, it's hard to introduce someone who served the community for 20 plus years, selflessly. Be there every single week. Whether he has issue, whether he has sick or not, he's there. He served the community for so long. We are so happy and honored to call
Mr. Abdul Jalil Abdullah to the stage, a guest of honor, awardee, a person who has served us. He's a Oromo veteran too. Kero Ganama, a person that be a voice of voiceless. I'd like to invite Ms. Ryer, Representative Ryer, to the stage to recognize his achievement, his service. Representative Ryer, she's my representative. This is not it says exceptional lifetime award given to Abdul Jalil Abdullah, a person that okay so much for so long. Sir, thank you. Galatum. Abdul Jalil Abdullah amata diddami shani biyya kanatti otoo tajaajilu dhihoo kana gaafa inni dhukkubsate I was really emotional. Namni kun guyyaa takka otoo teenkin jedhin dara dabraara jedhee baay'ee gadde. Rabbiin baraaree hadha ga'uu isaatiif I am very happy. This is a man, selfless man, that survives for so long. Sir, live longer than you thought. Thank you. So, I would like to welcome another person who served this community to the level of our big brother Abdulaziz Abdullah. Abdullah, I'm sorry. I would like to welcome Mr. Said Muhammad Ali to the stage, a person, a rider, a father. I would like to invite Abadullah Dinku Dayaza to the stage to present this exceptional Oromo Service Award to this special man who served us for so long. Nama akkanatti nu tajaajile. Nama akkanatti. Isaanis Rabbi gargaareeni as jiran malee dhukkubsatanii turan. Guys said, thank you. Thank you to be here. You are a man that transformed the Oromo voice to the level where it should be. Galatoma, wanti gootan, kanu boonsu, kanu gammachiisu, qofa doon taane, dhala dhufuuf hamilee turee, namoonni biroollee akka keessanitti tajaajiluuf carroomee, hawaasa kan akka tajaajiluuf kun waan isiniin maleet miti. Kanaa ol isiniin mala. Kan isin godhu wannuma gootan xiqqoo isii akeekuuf malee kennaan kun isinitti xiqqaata qofa doon taane homaayyuu miti. Galatooma. Asnaa turanii galachanii isinii gama guutaa kan oofataati ergaa gabaabduu isinirraa barbaanna hawaasa kanaaf akka dhaamtan. Obbo Sayyid Ali irraa jalqabee isin lamaan daqiiqaa lama lama sadiif waan itti dhaga'amee fi ergaa hawaasni kun eessarra ture arree eessarra jira hawaasni keenya kun maaltu irraa eegama waan jedhu
manguddoon akkana umri nu keessa turuun carraa guddaadha isaan kanarraa ergaa xiqqoo kan furan hamileen simadha isallee mee hamilee yeroo hamilee jennu nu fatiraagaa namoota waggaa digdamii mee kan tajaajilaa ture galatama. Maayikii irrallee fagaannee turre waati nu gabaabatti waa maayikii irraa fagaannee jira. Abdijaliil irraa fate Abdijaliil an dhugaa afaan Oromootiin yeroo duraatiif VOA keessa gaafa dalagamu mindaaf hin daleenne jedha. Afaan Oromoo kun akka guddatuuf gammadeen waan baradhe dhiisee waan hin baratin hin dalagaa seenee hagadhaa wareegummaa baasaa jira. Waan biraa baradhe Oromoof jecha moo waan biraa bira ta'e ulfaadha. Gammachuu fi gatii hojii jiraachudha. Waa takka namni gaazexanyaa namni afaan gaazexaa dubbatu bartee waa hedduu deema waan tokko si deema. Makbaasa tokkoon dubbata Abdijaliil. Ilhaasoo godhuufi miti. Waa shan wal fakkaatan. Wanta takka gartee wanta takka yoo fakkaatan akka wal fakkaatanii wanta takka takka gargar deemanii jedhan. Maal yoo jedhan namni tokko jireenyaan yoo akkatti jiru waluma fakkaata. Lubbuun jiraachuu wal fakkaata. Yoo ammoo du'e wal caala. Maaliif wal caala? Nama tokko tokko yoo du'e jedhaniis madhiisan. Gadi gadi ammootu nama hir'isa. Osoo eebaduu kiyya jiraatee akkanan taatu. Osoo Abdijaliilta jiraatee akkanan taatu. Abdijaliil kiyya anaasii addaan hafuudhaaf reedoon fudhadhaa. Maalidha jiraa natti dhaga'ama. Yaa Oromoo nurra laalina. Ilmi namaa haguma danda'u waa godha. Isin tajaajiluudhaaf ammoo ulfaadhaan gammachuu qabna. Yoo Rabbi jedhe hagana dubbadheetiin asitti deebi'anatti fakkaannee haadha dubbadhu kana Rabbiin na gargaareef watu manarraa dhufu yaa Rabbi jara kana dubbachuu danda'a jedhee yaadaa ture. Ammoo karaamaa keessaniin Rabbi galata Rabbiitiin dubbadhee jira ulfaadhaa. Makaasanii duusi makaasa gabaabaa duusi. Obboleeyyan kiyya ani yeroo gabaabduudhaaf dubbachuudhaan dadhabe. Haa ta'u immoo yaadni kiyya bakkuma san jira bakkuma duraanii san jira. 74 yeroo ijoolleen yeroo gartee waan godhu wallaalle 74 irraa miti 74tti ijoollee 300 walitti qabneeti mana barnootaa akka seenan goone. Yeroo sanitti iskoolaas lama banne. Yeroo sanitti maaltu nu dhaggeeffamanitti iskoolaatu nurraa irratee tajaajiltu nu dhaggeeffame. Dhuguma iskoollinis nurraa irratti. 75tti na fakkaata. 75tti zamashaadhaan dhaqe Baale. Nama Abdullahi Ganamoo jedhanii tokko jira. Isaa wajjin duula jeetiin dhaqe. Akkan zamashaa dhaqetti isaa wajjin duula hin jee. Hogguusan baatii 5 hidhan. Achirraa isiniin bahee niin deebi'e. Ijoollee keessatti hogguun deemu ijoollee organaayiz godhuun jalqabe. Warra organaayiz goone santu booda jaarraan faan hogguu dhufe miira ta'eef akka inni gartee nama isa gargaaru qabaatu ijoollee santu ta'eef. Ijoollee santu ibiddaarraan kana qabate kana hundaa qabsiise. Ibiddaarraan tana biyya Oromoo keessatti qabatee jiru kana isaantu qabsiisee. Kanaaf yaadni nam tokkoo yaadni nam lamaa gartee yoo ififachuu baate bakka ni gaha. Yoo ififachuu baate bakka ni gaha. Nu boodallee wanni gaafa san kaaneef bakka gahuudhaaf jiraataa galatoomaa hedduu dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa isin jaa.
Harka nu daafi please amileen muslimat gara teessuma isaaniitti harka nu daafi. Galatoomaa isiniin jenna waan community kenna yeroo dheeraa keessatti dabarsitanii service guddaa kennaa baatanii amma nu dabarsitanii fi ammallee achuma aanseetinii qixxeenii ammallee holaloota akkatti daa'imman keessaa isinii fida. Ammas falmattuu Usmaan Ajqaasim asi afeeraa Usmaan illee daa'imma ofii afaan Oromoo barsiisee akka dansaa holaloonii waan adda addaa nu qopheessee galatoomsiin jenna. Falmattuun asinaddaa holaloo nu dubbisiisillee afaan Oromootiin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oromo gurrana kenna. Oromo gurrana farkisa. Ani falmattu Usman Haji Qasim. Alattu Minneapolis St. Paul. Abba kiyya fatiti ya Afrika Oromiya irra ufanii nu argatanii sabboona waan ta'anii sabboonummaa nu barsiisan. Nu Oromoon eessa akka sirree, eessa akka baanee, eessa jirraa, kaleessa akkam taanee eenyutu nu abamsiise. Kabajaa namummaa maaliif hin argamne? Maaliif lubbuun Oromoo badee? Maaliif buqqaanee? Maaliif biyyaa baane? Kaja'u gadi fageenyaan nutti himanii irraa barannuu jirra. Irraa baratu jirra. Seenaa Oromoo, afaan Oromoo, aadaa Oromoo, laguufis safuu Oromoo, qubee Oromoo akka barannuu nu ba'anii abbaa fi haati tiyya gadi fageenyaan galatooma. Kanaafuu Oromoo kanuu egeettan addunyaa irraa ijoollee teessan afaan Oromoo seenaa fi aadaa waan bareedaa maraa barsiifadha. Akka gaarii akkamitti guddifadha. Gabaadha. Rabbii samanii haa jiraatu ulfaa'a nagaatti bula ani falmattuu Usmaan Haji Qaasim Hussein Taayiraati. Mee falmattuu akkamiin naasii battanii afaan Oromoo bareedaa dubbisuudhaan falmattuu harka nagayaanii deemsi falmattuu biyya galatoomu hedduu takka galatoomu. Maastar Hassan. Hojiileen ijoollee tana nu qindeessitee haa galatoomtu. Hamilee kanaa bisiifillee hamilee kanaa. Sagantaan badhaasaa ammallee itti fufaa namoota roga amantiitiin, roga aartiitiin, miidiyaan ammallee hin dhumne aktiivistootaan kaatagoorii hedduu jira haa qopheessine. So hedduutti akka waliin dhaabbatanii fata nutti hin dhumne nyaanni xiqqaan qophaa'es ni jira. Nyaata san namuuf fudhatanii achii walitti deebina akka beektan. Hamilee mataa kasanii fannaa okkee. Amma gaafa nyaataan warra I see the lanes. Ini kan nyeberan rumah aja. Hordoftoota daawwattoota keenya kallattiin bakki argamnu dhaabbata aadaa Oromoo Minisootaadha. Oromoo Cultural Institute of Minnesota bakka jedhamutti Dr. Nuuroo faa waliin as jirra. Dr. Looyera yoo gartee Pipilee na kasaste namni narraa dhufu garbii gaditti kissii isaanii mootummaa Ameerikaa bakka bu'ee namni naaf mormu Dr. Nuuroo kana kunno bilaa shakkinatti hin qaaqu egaa maal jaansa abbaan maal qabu jaan hoolaan eegee hoogaan eelee ala kaa'e abbaa jabaadha abbaa jabaa duubaa qabaa jaan. Kanaaf kunno hayyoota akkanaa rabbiin gaditti rabbiin nu marsee looyertoota akkanaa biyya Ameerikaa keessatti baratanii biyyatti illee baratanii ummata keenya kan gartee biyya kana keessatti miidhame mirga isaa falmuudhaaf mootummaa dura dhaabbatanii sodaa takka malee dhugaa ummata keenyaa baasuudhaaf qabatamaan warra mootummaa biratti beekamtii qabanidha. Namni illee mee gara isaaniis hin dabarsee Oromoon keenya kan looyer illee barbaadu yeroo adda addaa jechuudha. Looyerummaan keessa maal irratti hundaa'ame hawaasa sinima. Nasiir galatooni ati mataan keenya guddaadha. Qabsaa sabboona falmaa mirga namaa keessattuu mirga Oromootiif falmitu
kabajaa guddaa qabda hedduu si jaalanna hedduu si kabajna Thank you. keessattuu namni keenya warri sheettota biyya isaaniitiif ummata isaaniitiif falmuun dirqama rabbi isaanii kenne ta'uu yeroo hedduu hin beektanii namallee barsiiftanii kanaaf hedduu galatoomsiin jedha ani akkuma jette uturni Allah tajaajila ummataati abukaatoo seeraati biyya Minisootaa kanatti ummata keenyallee kabiraallee nama rakkoo seeraa qabu karaa yakkaatiin gara civil cases nama dalagaa irra miidhame nama rakkoo konkolaataa miidhame any legal issues ummata tajaajila kun mataan isaa akkuma inni jedhee qabsoodha ummanni keenya namni keenya bakka jirutti biyya jirutti of danda'ee dandeettii horatee beekumsa horatee ummata ofii tajaajiluun waan salphaa miti kanaaf ni gammanna ummanni keenya ummata jabaa ta'uu isaa ragaadha kanaaf galatoomaa jechuu barbaanna ummata keenyaanillee sheeka keenyaanillee kan ummata nu barsiisaa jiru kaa waliin wanni nun dalanne jiru ummanni wal ta'ee namni wal ta'ee gaara garagalchuu danda'a akkuma jedhamu together we can move the mountains. Amma isin avokaatummaa yeroo daleegan nama hidhame hidharraa baasuudha moo warra immigireeshinii irratti hojjetan moo warra maal irratti hojjetan? Walla akkuma beektu biyya kanatti abukaatoon hedduu barbaachisaadha. Namni rakkoo isa qunname tokko any person legal issue beekaa seeraatiin mari'atuun dirqama isaati. Maal jennaan namni hedduu agartee mirga isaa hin beeku. Mirga isaa odoo hin beekne dabarsee kenna. Kanaaf namni yakkaan shakkame tokko shakkamee qabame dura biyya kanatti odoo poolisii hin dubbanne abukaatoon dubbatuu qabu. Mirga isaanii jechuudha. Kuni heera Ameerikaatiin lafa kaamee jira jechuudha. Poolisiin tokko si qabe dura mirga kana siimuu qaba. Hoo abukaatoo qabaattee abukaatoo qabaattaa hoon dandeenye mootummaan sii dhaabaa. Kanaafuu abukaatoo malee hin dubbatu jechuu mirga qabda jechuu himuu qaba jechuudha. Kuni fundamental right kan inni beekamu jechuudha. Kana keessa akkaanuufi nama yakkaanii himatamillee ni gargaara. So amma dhageessanii jiran yoo poolisni isin qabe yoo badii takka malee akkanumatti isin qabe takka badii qabde isin jee waan san badiin qaba jettee sun amanne duratti ani abukaatoon qaba abukaatoo kiyyaatu isin dubbisaa hin dubbadhu jettee callisuudhaaf mirga qabda jechuudha. Mirga guutuu qabda. Namni keenya yeroo tokko muuxannoo irraa agarru hoo dubbate hoo poolisii waa dubbate waan poolisiin saffisee san gadhiisutti fakkaata. No. Afaan isaa qabatee callisuun mirga isaati. Dirqamaan dubbadhuun hin jiru jechuudha. Kanaaf namni yakkaan keessaanuu yakkaan shakkame basic information waan jedhamu jira. Maqaa isaa teessoo isaa kana caalaa kennuu qabu jechuudha. So kanaaf namni any legal issues karaa yakkaatiin qabu abukaatoon dubbatu. Duguttiin wanni bishaan hoo abbaallee ufillee maallaqa hin qabne taate tola mootummaan dhaabaafi jechuudha. So mirga kana beekuun hedduu barbaachisaadha. Kana gara biraa kaawwanni dalan car accident injuries waan jedhamu jira. Miidhaa konkolaataa adagaa. Miidhaa kana keessatti namni keenya heddariin rakkoo isa qunname inshuraansiin na ol ka'aa jedhee agartee kan miidhamee mana yaalaan deemne jira jechuudha. Kunneen dogoggora guddaadha. Biyya kana namni tokko inshuraansii kan qabuu fi ittiin yaalamu qofa odoo hin taane hoo balleessaan kan biraa ta'e nyaata fudhadhu deemi. Naguma. Hoo balleessaan kan nama biraa ta'e mirga agartee miidhaa isaatu argatu qabaa jechuudha maallaqa. Yaalamu ka dalagaa qaboo dalagaa irraa dhaabate ka dalagaa irraa dhaabate illee ni kanfalamaa fi ka biraallee ammoo hoo mana keessatti illee waa dalaguu hin dandeenye nama qaxaratee illee dalagsiifachuu danda'a jechuudha mirga qaba. Kun ni jira. Labaraa ammoo agartee namni tokko inshuraansii oduu hin qabne illee hoo agartee rakkoo isa qunname makiinaan itti bu'ee hoo kaa inni nama bu'ee ani shuur mootiris waan jedhamu jira.
So kanaaf inshuraansiin qabu jedhee agartee yeroo tokko mirga isaallee dhiisu jira kunillee ta'uu qabu namni biraa inshuraansii kan qabne yoo nama dhaye dhiituun daraanii fayuu danda'a dhahee baduu danda'a inshuraansii qabne illee yoo taate karaa ittiin gargaarantu jira jechuudha namni na dhaye inshuraansiin qabu jedhee nama dhiisu jira jechuudha sabiraa namni na dhaye ni badee ta'ee dhiisu jira jechuudha kun hundi seeraan lafa jira. Kanaaf overall biyya Ameerikaa kanatti mirgiin nama eeggamaadha abbaa hoo beekee agartee mirga isaa kabaju. Nyaata fudhadhaa namni hundinuu. Kanaaf abukaatoo. Our program is not ended, just halfway so far. Any legal issues. So please. Namni foolii galuu barbaadu illee yoo jiraate jechuudha biyya kanatti biyya taa'u biyya kana. We are just halfway. Karaa hedduu jira. Galatooma. Sagantaa bal'aadhaa walitti deemna. Walitti deemna galatoomi atillee. Hordoftoota daawwattoota keenya egaa Dr. Nuuroodhaan galatoomaa jennaani akkanumatti guyyaa biraa immoo bal'inaan intarvii keessattuu waa'ee hiree immigireeshinaatii wal qabatee amma ispoonsara jedhame kan uummata biyya kana namni nama shan kanallee bal'inaan gaa ni ibsitaniif. Inni ibsina. Turtii gaarii gaa daawwattoota keenya assalaamu alaikum. Kun nuti gaa warri immigireeshinaatis as jira. Warri immigireeshinaa harka nama baasus tokko as jira abbaa bontu maal jettan yoo tana wayituu Ameerikaa nama fiduu yoo barbaadan ispoonsara ta'uu dandeessa waan jiru hiree akkasii bee jettan. Hireen sun hiree bareeda baname hawaasni keenya iddoo bilbilaa biyya mara irraa bilbilu jira. Ulaagaan isaanii immigireeshinii namnis biziina ta'es namni giriin kaardii qabus uummata gartanii karaa immigireeshinaatiin galmaa'ee galmee rogaa kaardii immigireeshinaa harka fudhatee harkaa qabu kamuu biyya kana dhufuu ni danda'a ka jirudha ka deemaa jiru. So isa sanii fi immigireeshinii yeroo gabaabaa keessatti foormicha guutamuu qabu. Ulaagaalee namni sun biyya kanatti ammoo godhamuu fi qabu. Guruuppiidhaan nama 5 yeroo tokko oo fidee jedhee mallaqa tanaan dura UN isaanii kennu UN yookaan sheltara haa ta'uu mana keessa waan ittiin jiraatan haa ta'uu gama inshuraansaa haa ta'uu seerota biyya kana dhufe namni argatu san akkaataa itti argachuutti qaban irratti doolaraa gara 2,275 irra ramade nama dhuunfaa. Abdii kana kan nu qaba jechuun namni dura. Yes. So amma fakkeenyaaf anaa fi namni 5 waliigala anaa fi namni 4 nama 5 taane namni nuti ispoonsara ta'uu dandeenyuuf namni nuti nama nuu fidaa jennuun fakkeenyaaf namni tokko Ijipti jiraa jennu takka Keeniyaa jiraa jennu biyya baqattummaadhaan namni galmaawee UN'n galmeessitee maandeeta kan ta'ee fi namni kun baqataadha. Hireen haga gartee isaa baatu haa biyya kana keessa jiraatu seeraan jettee beekamtii kenniteef yoo fira kiyya ta'uu baatees namni 5 gurmaawee maal godhuu qaba? Namni 5 sun gurmaa'ee mandeetti isaa san nama as biyya kana jiru biyya kamuu asuu ta'ee Kanaadaa ta'ee ka jiru ergamee gama seeraatiin sun galmeeffamee namni fidu kunillee riijistar ta'uu qaba. Namnummaan asii poroseesa nama kanaa godhu galmaa'uu qaba. Rifiijii keessatti waan galmaa'utu jira, foorma guututu jira. Isa san abdeet fudhatee nama haganaa nama 500 yoo ka fidu taate seera isaa san guutuu qaba. Namnummaan nama fidu kunuu jechuudha. Achirraa gaafa namni kun biyya kana seene baatii 3 keessa aga baatii 3 responsibilitii guutuu fudhata namni kun. Baatii 3 kana keessa waa inni barbaadu, nyaata inni barbaadu, meedikaala inni barbaadu, iskuula inni barbaadu kana guutuu responsible parsanii ta'ee fi waan ijifee godhaa jechuudha. So ulaagaa fudhataa orienteeshina kennamaa fi nama kana gootaaf ka jiru isa irratti saayina godhee qabdii amma jennu kanallee kennee nama kan maal qabdiin suni manaan kiraayaa fi diipoozitii manaa isa kanaaf ta'a mallatni kun. Nyaata dhugaatii isaa, waa'ee fayyaa isaa, uffata isaa, geejjiba isaa, waa'ee barumsa isaa baatii 3 tana nama 5 kanaatu itti gaafatummaa fudhate jechuudha. Itti gaafatummaa kana fudhachuudhaaf namni 5 2,275 2,275 kafaluu qaba jechuudha. 2,275 qabdii kana ol kaayuu qaba. Qabdii kana garsiisee
namni kun yoo dhufe rakkatu qabu. Everything is ready namoota kanaaf jechuudha. Baatii sadiif. Baatii sadii. Baatii sadii booda hoo? Baatii sadii booda barsiiftaanii abbaan dalagaa situ barqabaa fi dalagaa qabsiiftaanii mana argatee inshuraansii argatee soshal sekuriitii isaa guutee fi ID baaftee fi everything is ready. Laayina jira. So kanaaf martuu irra ammas foormichi bayaa jiru kun foorma bareeda gabbuu deemaa second week of the February kana wanta hame updating kenninaaf jechuun uummata keenya illee yaadna. Still ati information kun dhibbatti qulqullaa'ee gadi hin baane garuu wanni amma wanni xiqqaan jiru kana jechuudha. Kana wanni jiru. So kaani yeroo taaksiiti. Bareeda. Kana keessa eewa. Ajaa'iba jira. Taaksii jalqabamee jira. Hawaasa keenyaa bakka kamittuu namoonni keenya kan guutu nama keenya bira dhaqaa. Nama keenya bira dhaqaa. Oromoo nama keenya bira dhaqaa. Kamuu nama keenya nama taaksii dalagu bira deemaati information jirullee laala. Ammas siistamni jijjiiramellee ni jira. Already Minnesota keessatti federaalillee gadhiisu jira. Steenillee gadhiisaa jira. So bareeda jira kootaati cheeknu godhaa. Barana wanni adda ta'e namni taaksii ritanii guuttatu. Maalime wanni itti mirqaaneessi dhufuu qabuun? Barana wanni adda ta'e tanaan dura child tax credit ka jedhanii mallaqa namarraa mummuraa turan sun jiru. Umrii 5 gadi yoo ta'e doolaara 3,000 namaa kannan. Wanni sun xiqqoosi baay'ee nama miidhaa turellee baran wanni sun hin jiru. Maaltu jira bakka san duba? Bakka san approve hin goone malee state of Minnesotaan doolaara 1,50 gadhiisuu deema. Baajata biliyoona 17 fi cinaa sanirraa jechuudha. Isa sanirraas ta'ee kabiroos mallaqa gartee 1,50 mataa paarentiitiin gadhiifna jechuun jiranii. Yoomitti qulqullaa'onni kun ganaa waan taaksii baranaa kanan ta'u sun taane irra caalaa beektaa Feebruaarii 15 irraa jalqaba warri mootummaa kun waa kala mallaqa kanoonni gochuu walgahii fi waan adda addaatiin diraagi godhamee as ga'a. Okay. Sagaleen irratti kennamuu qaba. Sagaleen adda addaa kennamuu qaba ammoo ergaa turan namoota hedduuf imeeliin dhufaa ture akka mallaqni kun gartanii gadhiifamu jechuudha. So sunillee ni jira san follow-uppiin godhamanni warri kaleessa onlaayinii direct deposit godhatti direct deposit godhamaaf warra cheekiidhaan dhufuuf cheekumaan dhufaa fi sun haaluma duraan abbaan godhatee dhufuuf malaan ni eegu jirra. So Jamal Usman is also watching us. Welcome my brother. My Minneapolis City Councilor. Assalamu alaikum. Sodo. Oh, Jamal. Yeah. Timu bime. So kanaaf kota yaada gammachuu deemaa jira. Mallanni akka durii si jalaa gadi bu'u hedduu bareeda isin dhufa. Yaada isinin jedha yeroo taaksiiti yeroo dalagaati. Welcome. Tax return amma yoo namni tokko guutachuu barbaade. Iddoo keetii fi akkamitti qunnamamee gaatti mikaa asirras waan barbaaddu nu fide abbaa waan haalaan nu fide. So iddoon bakkuma dur ni beekanii an kilaantii nama 900 wayi qaba. Kilaantii kiyya maraafuu ergeefii jira informationa adreessa kiyya Minneapolis Cedar 6 and Cedar irra jira. Ate karaa hawaalaa Abdallee kana bira jirta jechuudha. Naannoo san jira. Walumaan guutuu nu beeka. Amaarriin beeka. Sumaaleen na beeka. Alhamdulillah shukri. Maqaan taaksii ritanii keetii maali? Safari Income Tax and Immigration Service. Kana Google keessa yoo naqanu ni baaf. Kan nama takka keessa jiranii. Safari Income Tax and Immigration Service. Tax and Immigration Center. Daawwattoota keenya waa'ee immigratiinaattis yoo rakkattanii jiraattan waa'ee biyyarraa nama fidachuu ispoonsara viizaa ergatuu ka viizitaraa ka maariyyoo narraa emigaaboo yoo nama fidachuu barbaattan. Allatti kamiinuu waa'ee immigratiinaatu waan laalamu. Hatta asaalamii ijoolleen amma hedduu ijoolleen biyyaalee alaa irraa dhufan ijoolleen biyya Saa'udii irraa dhufan baazawee waa hedduutu information jijjira. Ijoollee waggaa 21 gadi ta'an akkamitti waggaa keessatti akka green card fudhatu jira. Ijoolleen barnootaan biyyana dhuftanillee nu hubadhaa nu gaafadhaa. Bilbilli kiyyaa 612-2 isa kanaan bilbiltanii haala itti asaalamiin deemaa jiru. Warri barnootaan biyyana dhuftanii rakkachaa jiraatan yoo jiraatan please karaa dheeraan deemina. Karaa gartanii waggaa 4 waggaa 5 isa fudhatu hin deemina.
waan waggaa tokko keessa dhumatutti karatu isinii jira speeshaalii ijoollee waggaa umurii isaanii 21 gad ta'an akka ajaa'ibaa kanatti poroosesa bareedaa karaa itti isaanii dhumatu jira sunillee warra ijoollee waggaa 21 gadi barnootaan biyya kana keessa jirtan jechuudha warri waggaa 21 olii yes poroosesni isaa yeroo fudhachuun ni mala ammoo keezii himachuu deemtan waan dubbachuu deemtan usuu nama keessan yookaan nama waan immigireeshinaa beeku mari'achiiftanii baay'ee bareeda namni gariin baranne jettanii onlaayinii seentanii waa guuttanii booda keessaa waa laayixanii isin harkaa baduu malanii adaraa isiniin jedha firii konsulteeshina kennina kallattii kamiinuu akka looyarotaa yookaan taa'ee gatii sa'aatiin hin laakkaadhu anytime rakkinna qabaannaan free service isinii godha dhiyaadha isinii jedha thank you atilli bazawee no problem this is a beautiful so hordoftoota daawwattoota keenya gaaf sagantaan irra jirru dhaabbata aadaa Oromoo Minisootaa hirbaata nu godhee koottaa isiniin galatoonfanna hayyoonni keenya qabsaa'onni aktivistoonni abbootiin amantii akkasumatti namoonni gartee waldaa adda addaa keessatti bakka iddoo amantiitti waan hunda keessattuu Oromoon wal galatoonfachuu qaba wal abaaruun qabu wal eebbisuu qaba jaanii ummata keenya kan biyya keessatti dhumaa jiruutuufis Booranaafis akkasumatti Walloofis Wallaggaafis ganduma rakkoon keessatti argamaa jiru cinaaksaniis hundaafillee sagalee taanee wal eebbisnee isaanillee rabbi kadhannee fi halkan kun halkan badhaasaati galatoomaa waliin jechuun if duraaf amaanaa tana daran cimsitanii akka gartee baadhattanii bakkaan geessan jechuu hamilee walitti horuudhaaf sagantaa kana gartee dhaabbatni aadaa Oromoo kan Minisootaadhaa qopheessee asitti nu afeedha argamnee jirra gaa muuziqaan agarree nuti farshoosiin agarree badiin agarree akka hawaasatti walitti dhufnee waliin nyaannee yaada wal darbaafachaa jira badhaasa kanninee badhaasa uummata fudhatu eebbisnee biraa galaa jirra jechuudha. Kana gaa sagantaan itti fufti walitti deebina turte gaarii amma gara hirbaataa dabarra waliin haa nyaannu beela fi balaa uummata keenya rabbi haa kaasu Booranaaf rabbi kadhadhaa Walloof rabbi kadhadhaa rabbiin Walloo biraa dhaabbatu Wallagga biraas dhaabbatu Harargee biraas dhaabbatu Cinaaksan biraas dhaabbatu akkasumatti Arsii Baalee beelaa fi balaa jirullee rabbi irraa kaasu ka Arsiitiis akkasumatti beela guddaa keessa jira Harargeen akkasii beela guddaa keessa jira Wallaga akkasii beelaa fi lola keessa jira Walloon akkasuma Boorana sandaran cimaa kanaaf lallaba onni irraa rabbitti lallaba guddaan rabbiidha subhaanahu wa ta'ala osoo biliyoona meeqa arginelleen dubbiin maallaqaa miti dubbiin hamileedhaan wal bira dhaabbachuudha diroo maallaqaa miti kawaanuu godhu nuti duraan dursee walitti araaramu lubbuu teenyatti araaramu rabbii keenyarra araarama barbaadu walii galu namni walii galee waa hedduu godhuu danda'a turtii gara assalaamu alaikum meeqa dinquu dayyaas biraas isin geessa obbo dinquu dayyaasis waliin agarree Hey, my brother, this is the man, this is the man of the house, man. He's running the show. This is called Mr. Girma. What's going on, my brother from another mother? You know what? We are an honor to have you guys tonight. Galatoom ilfaadhu ummata fi imature dhaabbata aadaa Oromoo Minisootaa kan jedhu kana mee maal sagantaan kun dhaabbanni aadaa Oromoo Minisootaa wanni nu goonu hojiin keenya aadaa Oromoo hambaa Oromoo yookaan aartii Oromoo afaan Oromoo seenaa Oromoo dagaagsuu ummatatti himuu guddisuu Asumaan namni gartaan kun dinquu dayyaas jedhama naa qabi gaaboo salaamin jaani dinquu dayyaas nan dhiisu. Okay. Nagaa bagar kan do indan nagaa kan. Yes. Biyyas ka fagaadhe isa bira dhaqee sirraa hafe. Kana toobe baay'ee wanni dhufee sitti himee jira irratti fakkaate. Wal mari'annaa yeroo hundee qabaanne immoo xiqqisuma walii naasoo. Isinitti deebi'a. Galatooma. Daawwattoota keenyaanis kunnoo gaa nagaa nu bira gahanii jiranii. Adreesii nageessi ni godhaa yoo barbaaddan dhufuu dandeettan ammaa achillee sa'a tokko wal qabna. Waliin walumaan. Okay, haa ta'u. Ayyee haasoo keen fixanne beektaati. Hadhume bilbila dhufsinde. Hayyee dhaabbanni aadaa Oromoo Minisootaa akkuma argitan Oromoo Cultural Institute of Minnesota jedhama. Wanni nu goonu aadaa irratti fookas goona. Aartii irratti hambaa Oromoo irratti fookas goona. Collect goona yookaan walitti qabna hin barsiifna.
seenaan, history, afaan Oromoo. Kan biraa ammootu namni walitti dhufee waliin haasa'ee yaada ol bahu. Kan biraa ammootu dhaabbata keenya dhaabbata Oromoo Minnesota waldaa hawaasa Oromoo Minnesota waan Oromoon qabdu hunda asitti qabna jecha. Abdii Rooba eessa jirta? Akkamiin dhufuu ooltee halkan? Fayyaa galatoomi gaa. Mogirmaa. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya hirbaata jiranii gaa hirbaata nyaachaa jirra walitti deebina inshaallah. Amaariin ofirraa daddafnee dhaamsa.